Sargi keessa bareeda. Sargi godhadhee waan hin beekneef sargi bareeda naa goota. Sargi bareeda. Bakka kanam tokkoon godhan. Sargi godhattee beektuu fi sargi godhachuu kajeelta. Kajeela. Ni fayyadami? Ni fayyadai. Alas inshallah sargi ajaa'iba yeroo gabaabaa keessatti. Ishi bakka. Siif godhama yoo maa ta'u? Boru. Boru. Borumaa boru tana. Boru ta'e ma bareeda. Boru obboleessuma irraa tanamu. Ti bolleetuma borumaa yoo ta'e fakkeenya obboleessa garuu jechuun akkana riifadheef jedheeti bakka. Akkasi. Way durbi biraan yalaasi fudhatti jedhee yaadi. Anu fitti kaleessa dubartoonni akkanaan igiti malee bara. Anu fitti kaleessu. Ba akkuma balbaluma jala akkuma saree dutti malee anu fitti siisu beeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan nageenyi si wajjin haa jiraatu jecha guyyaarraa maal qabadhee isiniif dhufee akkuma kanaan duratti jaartiitii yahaara qabadhee isiniif dhufaa isin barsiisaa jedhee ture. Fuudhuu deemaa eenyuun akka fuudhuu deemanis namni illee nama isin beeytanii namni hedduun ni beeytanii nama ajaa'iba wayii qabadhee isiniif dhufaa jira. Akka gammaddan beezarraa fagaadhu mucoo musliima taate bareedduu isi ilaali tasii wajji deemtu fuudhii amantii keetiin ta deemtu amantii biraa booda wal loltanii barnoota siif ta'u ka duraatti irraa turtanii amma wal fuudhuu deemna ka eenyu wajji yoo ka jettan taate kan laaltan ta'aa jechuudha. Isiniif qabadhee dhufuuf isin barsiisuuf deema mee isin illee ilaalaati namoota hedduullee koomentii jalatti ebaluun fuudhe echaa turtanii eenyu jettanii mee fuudhi moo fuudhinaan jettanii isin illee ilaalaati. Yaada keessanis naaf ibsa karaa keessatti illee nama hedduu ebaluun fuudhe yani ebaluu san fuudhu deema. Kanaafuu beezallee akkuma argitan hedduun rakkisa turte hin sobdaati. In qabdu dhala qopheeffatte yookaan dubartii qopheeffatte hin qabdu anuma fuuta tabiraa ittiin kalooftu du'e bada yookaan si balleessaa hidhat turte zahma godha turte jechuudha. Akkasitti zahma godha turte kanaaf maal gochuu barbaade amma isilleen aanarraa tasgabbooftuuf namootan akka isillee akka beezallee hedduu jiran jechuudha. Dirqamaan ifatti wal fuunu malee na fuutu malee ta'eetu ka miidiyaa irratti hin beeyin ka sagaleen isaanii hin beeyin ka fotoon isaanii hin beeyin meeqa jira jechuudha. Ka biyya adda addaatti illee na dubbisuu ka qaamallee as keessaa na dubbisullee ka isin hin beesin nama hedduu jira jechuudha. Kanaafuu maarra dhabe akkasii beezalleen haala saniin isillee tasgabbooftuu namoota hedduullee immoo hundi isaanii warri seer kophaa jira argatanii na cinqaa jiranitti tasgabbaanii nama kiyya kan jedhe kan fuudhuu deemu amma qopheessa jira. As Adaamaa kana keessa turre saniif isin irra ture gamma namni sun keessummaadha biyya biratti ture amma dhufaa jira jechuudha biyya biraatirra osoo Adaamaa keessa jiraate duraanuu isiniif kaas baasu ta'e jechuudha. Kanaafuu namni sun amma keessummaadha nama san isiniif qabadhee dhufaa wal isin barsiisa isinis yaada keessan fuudhu naan jedha nama isin jaalattanii nama isin fuudhu naan jedhaa turtanii fuudhu deema as isinii baasu deema jechuudha. Mee taafteef immoo ni ilaallaa jechuudha. Wal isin barsiisnaa namni sunillee waan akka inni jedhu hayyamaadha moo hayyamaa miti yaa durallee haasofnee xumurree jirra. Asitti immoo isin biratti kaameeraa fuulduratti namni sun ni soba moo dhugaa jedha kan jedhu wajjinuu kan laallu ta'e jechuudha. Mee amma surprise jennee jirra eenyu akka ta'e mee namni osoo silaa suuraa gubbatti argitanii jirtanii thumbnail gubbatti yookaan mata duree gubbatti argitanii jirtan jechuudha. Kanaaf nama san isiniif qabadhee dhufa jechuudha. Hangadhumaan wajjin tura. Surprise jennee jirra kunoo kan eenyu fuudhuu deemaa kan isin jedhe isinis yaa suuraa gubbaa fi mata duree gubbatti argitanii waan jirtaniif akkuma argitan kunoo Roozaadha yookaan Muniiraadha namni hin beekne yoo jiraattan. Wanti ayyaatu anillee Roozaan kanaan dura akkuma dhageettan heerumtee turte. Yaa'u duraanis anillee jaartiin tiyas na jalaa baddee jaartoleen tiyalachuu adda baane na jalaa baddee jechuudha. Kanaaf sababa san maaliif anis kophaa ta'a isillee immoo akkassaa asin turre baaliin fa'aa shaashamannee fa'aa turte. Bakka birallee turte jechuudha walii gad deemaa turte anillee yaman ture amma dhuftee ol agarree isin jedha dhiyoo tana tasa ta'ee isillee immoo jaarsan adda baate akka adda baatu fedhiin qabu tureyaan waraqaa duwwaa harkatti argee jennaan isillee waraqaa adda baanee harkatti argee jennaan halas silaa heerumuun isii hafa deemtee na biratti amma heerumtii mucaan bareedduun tun lafan geettu lafan teettu jedheetumaan itti maxxanee yoo dubbisuut isilleen immoo
natti heerumuuf fedhii qabdiif hin qabduume isin maan nu haayamtu kaafeef beezalleen nurraa fagaattu akkasumas namoota akka beezallee hedduu jiranii kana cinqaa jiran sammalillee namoota hedduu koomentii jalalleen roozaa fuudhi muniiraa fuudhi keessan na dhufanii roozaa fuudhi muniiraa fuudhi jedhan koomentii akkasii naa kennaa turan keessan dhufanii jechuudha nama hedduu jira wallahi dhugaadha kanaaf maaliif roozaa naa filatan jedhe maaliif muniiraa fuudhi jedhan dheengadduma heerumtee baatee jaarsa walloltee ani jaarsan isin adda boo isii sun anaaf gammachuu miti anaaf gadda yoo jaarsa jaartiin adda boorraa yoo walumatti osoo deemsanii irra bareedaadha garuu anillee yoo waliin agarre turre anis asin turre isillee as keessan turre baaleen faa turte yoo dhuftee ilaalu isin ajaa xumurattee jaarsan adda baate waan adda banillee rabbi haa beeku yaa rabbi kana namaa katabe wajjin jiraatanii namni yoo rabbi wajjin jiraatanii jedhee haguma wajjin jiraachisu jiraachisa adda baasa amma egaa adda baate silaa isa waliin deebiti isatti deebitillee yaada qabdinatti fakkaatu garuu yaa qabraatitti isii heerumuuf wajjin haasoo jirtu arge mucaa lafaan ga'an jiran bareeddoo waan taateef bakka hunda si fuudhaa jiran maal qalladde wallaahi iccitii akka gadi yaasne akka iccitii gadi yaasne guyyaa takkaa bulchuun deemanii isiin adda ba'ee miti osoo naannoo amma naa wajjinuu nattu heerumtee naa wajjin ka jiraatu taate naarkaa yoo fudhachuudhaaf jedhe qalladde nama hedduu barbaada mucaa waan kanaan beekan isimatu akka bareeduudha akka viidiyoo irratti argitan qofaa miti qaaman fa'aa osoo agartanii kana san caalaa bareeddi maashaallaadha rabbi ammas bareedumsi yaa dabalu galatoom akkasii kanaaf amma an miidiyaa irratti illee hin baase dheeyyaanne jaartiitti yetta fuudhu deemu samooni ol isinii baase isinii mul'isaa isinii barseedha ture sunis dirqama natti maaliif yoo jettan taate nama akka beezaa fa'aa na cinqee na fuudhii mana dhufanii na cinqanii nyaatatti waa godhanii manatti waa goggodhanii waa hedduu jira beektaa maa beekamaadha sansanirra waan akkasii waan jiruuf sansanirra kalaas nama fuudhu deemu nama qopheeffadhee rooza wal fuudhu enna ismaa wal fuudhu deemna jedheetinii waan murteessee jiruuf amma ol baasuuf natti dirqama ta'e haanamuu beekee dubartiin narra haateettuuf ol baasee beeksisuuf natti dirqama ta'e jechuudha. Kanaaf mi'a ta'uu maal jettan salaamata gaafadhu hordoftoota. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuhu akkasuma warra amantii biraallee kam nagaa qabdan isiniin jedha. Hadda akkuma argitanitti anillee yeroo jalqabaatiif hadda isa wajjin dhufe waggaa dheeraa dura akkasuma booda wal argine kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa anaaf Sa'idoon jechuun kaameraa duratti illee miti haasofni hedduu takka finnee turre waan kana jechuudhaan mari'annee turre Sa'idoo dhugaa rabbii dubbachuuf yeroo baay'ee na dhagartanii nama akkaan jaalladhu nama akkaan kabaju akkuma itti isa jaalladhe itti kabaju kanatti haamilee kiyya naaf eegee waan hunda naaf eegee yoo inni abbaa manaa gaarii naa ta'e itti heerumuun barbaada Sa'idoo jechuudha. Numa laalaka garuu jechuun inni namii dhala jedhee yaadimsi namii ta'e jedhu ankaru. Uleema. Laa waa hundumaanuyyuu. Uleen tolcheellee simmi xiqqeeshuma caccabsu. Uleen nan tuitu. Xiqqeessitu caccabsa malee tolchee simmi. Humna tamta. Tumaan dirqama dubartii yoo tuumin. Sa'idoo. Dubartii yoo tuumin. Jaarsa yoo jaarsan seetu guyyaa takka takka. Sa'idoo waggaa keessa yeroo takka onaatu mi baqa. Yeroo takka baqa. Takka takka kumaan dhofne sitteesh dhiiraanatti fakkaatu. Ara injiru. Dubartiin takka takka gabbaate anaan himaan jettu. Dubartii hiriyootaan bira gabbaate kun harkaan naman tokko akkasin jedhu ka jaarsi kee nama gaariidha nama na jaallatu nama naaf yaadu nama na kabaju jedha malee Sa'idoon nan tumu maal jedheen hin dubbadhu hedduu takka jaalladhaan dhugaa rabbii duraan ittuma baafachuu sodaadde malee garuu abeegaa gara isaatiin dhufte amma hedduu takka gammachuun guddaan natti dhagahamee jira garuu ammoo akkuma kaleessa ta'e way haddaan ta'a jedhee sodaachuu jira malee Sa'idoo hedduu takka hin jaalladha. Yoo inni abbaa manaa gaarii naa ta'e haadha manaa gaarii ta'uudhaaf qophiidha. Ani dhugaa dubbachuuf namattu jireenya ana waan ajaa'ibu namni nan amanu gaafa namatti dabalame. Maaliif? Yoo akkasin na shakkite na ari'uu baatteetis. Akka maaliif sin amanne? Yeroo ati heerumtu. Ani heerume jaarsa wajjin gaafa jiraadhu hinni ma dhugaa hima bakka yoo ebelullee na gaafate je'eetiniin haqa jirtu san hima yeroo san immoo dhiirri ni naafa na shakka jazbitti ufii jala kolfiti akkasitti ufii wajjinaa soofti yeroo lukaa kun nama ammuma si hima laala inni geettan fedha dirqama kaayoo dhiirri tokko dhufee na gaafate bilula naa kenna gette maal gochuutti dheetis hin jechuu jedhoo
bakka sitti ati maal gochuu harakaata gootetti mul'iste harakaata wiituun godhu anamma yoo gabbahu alatti moosii ollolee mana gabbahemi yoo gabboo jedhee kolfaa deema yeroo ol deebi fa yaadadhee aara malee yeroo kana namni si lakkafuu danda'a yeroo ati naa wallotti inuma hin kolfita dhiira biraatiin kolfitaa asayitoon eegale ammayyuu amma inaafan bar namni dubartii bareedu fuudhe ani silaa rifeensa dhumate kun duruu dhumate bareeda jira dubartii bareedu ka fuudhe ti amma yoo gaafsi fuudhe yoo asit deebiti yoo kan kaasiitii fi ka bakka biraatti dhumatu eegala dhugaa rabbi akkasii hin dhumate namni dubartii bareedu fuudhe dirqama kana beekee seenuu qaba milaaci nu isin barbaachistu haa kun dhumateedha kunuu hin dhumate amma murgufame taafte dhiiga dhumachuu eegala Yoka ol dabala yoka zero deebi'a. Asaido, atumaan na shakki malee, atumaan na amani malee, atumaan na jaalladhu malee. Maal shakkisiisee? Ani sekka hitillee dhunqaa. Biyyi keessa jiru Itoophiyaa dhami. Atiin tu nama bareedduudha. Maal bareeda Saido rabbi. Maashaallah. Maal bareeda ati baruuf nagartu. Nama si argu siima. Atiin bareeda maashaallah. Kanaaf sihii bareeddu tanii amma karaa gubbatti gabbaatu. Jaartii namaa taate ta'uu baatte kasi arge guutuun kasi kajeelu guutuun si lakkafa. Okay. Si lakkafa si galee. Jaartii namas ta'e ta'uus baadhu kasi kajeele kasi arge guutuun si malakkafa. Kanaaf bareeddu tana abbaan qabeenyaa tokko dhufee yookaan makiinaa gatiin qaalii miiliyoonota meeqaan oofamu tokko harka qabatee dhufee mucootan doongorsiisee faa kutaanii. Jedhanii shakka. Shawwadee. Ati godhaan jirtu bara. Godhaan jiru. Garuu waswaasa dhufee jenniin si waswaasa. Waswaasa. Jaartii bareeddu tan ta'e jaarri tokko namichi fooqii guddaa achi warshaa adda addaa qabu sunii fi namichi makiinaa miiliyoona 40-50 oofu sun karaa gubbaa arge tarateen birri shawadamte ani miskiinni akka haga isaan qabu na harkaa tarte yoo ati dhuftu intal eenyu hojii asooftee dhufte bilbilli kun ka'ee nuti miskoolli jechuun hin oolu namni dubartii bareedduu qabu usuu ima dhufte Liki manna shakki. Nima shakkaa ima waswaasa. Saiduu na qusadhu kaa na qusachuu qabda. Ani si jaalladha. Akkan dhumanne moo. Jechuun Saiduu hin qalladin ka. Amma fakkeenya yeroo baay'ee hamileen kiyya cabee hamilee kiyya kana cabe kana Saiduun na deebisa jedhee. Bakka meeqa cabe? Bakka hedduu cabe. Kana jedhee sitti nimu. Ani moo akka cabullee sin godhu. Na deebisa deega. Akka bututu godha. Inni sinima akka bututu godhachuu jira. Akka cabee ta'u hin godhu. Butichee Mulu butichi ta'u dhageessan kaa kunoo. Akkasi. Dhugaa dubbachuun bareeda. Kanaafuu inshallah akka abbaa mana gaarii naa taatu jedhee abdii qaba ka. Inshallah. Kanaafuu homaa yaadine abshir. Kanaaf amma mee anifati. Sargin kenna haa ta'u moo callisnee kan midhannee magana gallamoo. No sargin dirqama. Jedha barbaadamoo. Sargii barbaadu. Waan akkam ta'e. Sargii keessaa bareeda. Sargii godhadhee waan hin beekneef sargii bareeda naa goota. Sargii bareeda. Bakka kanam tokko hin goran. Sargii godhattee beektuu fi sargii godhachuu hin kajeeltu. Kajeela. Ni feetami? Ni fedhee. Alas inshallah sargii ajaa'ibaa yeroo gabaabaa keessatti. Ishi bakka. Siif godhama yoo maa ta'u. Boru. Boru. Borumaa boruu tana. Boru ta'e immoo bareeda. Borumaa boruu obboleessuma irraa tanamu. Ti bolleetumaan borumaa yoo ta'e fakkeenya obboleessa garuu jechuun akkan ariifadheef jedheeti bakka. Akkasi. Wayi durbi biraan jalaa si fudhatti jedhee yaade. Anufitti kaleessa dubartoonni akkanaan iyyiti malee bara anufitti hin kaleessu. Ba akkuma balbaluma jalaa akkuma saree dutti malee anufitti siisu beekta. Akkasi kanaafuu warra daattooti kenna isinis namoota hedduu roozaa fuudhii ettan samoonni waan kanaan beeku keessallee dhuftanii. Mee fuudhii ettanii isinillee baggammaddanii namoota hin fuudhin jettanis mee koomentii jalatti maaliif hin fuudhin jettanii yaada keessan nu ibsaa nuuf barreessaa wal fuunamu waliin fuunu kan jedhuuf akkasitti wanti jenna. Kanaaf mee isinis yaada keessan nu barreessaa isin jenna. Egaa wal fuune booda eessaa jiraan nu barbaaddaati sila. Egaa wal fuune bakkuma ta'e bakkuma dassi jedhe. Bakka dassi jedhe malee. Adaamaa keessa moo Finfinnee moo Baalee moo. Baalee biyya kiyya siin galchuu dhiisi sodaa biyya galchuun hin ta'u. Maaliif? Jechuun sodaan waniidha. Warrumarraa yoo fagaate caalame malee warratti yoo kala gaarii miti amma wal agartaa bora wal agartaa ji'aatti waggaatti yoo itti dhufe yeroo hundaa itti qaltaa yeroo itti si qalanii akkas caalame. Waliin qalaa. Bareeda marre qalaa oolani. Qalaa oolani achi si qoyya. Achi si qoyya. Walitti dhufuurra achi ol daadhi. Maaliif beektaa? Isaan baadiyyaa jiranii mira. Baaleen keessa. Warri baadiyyaa horii fi hooloti hedduu qabu. Nuuma hin qabnu magaalaa jirra mira. Rakkoon qabu nuu kan. Isaantu qalaa oolani nu qalla.
Asitti dhufte qalta. Asitti mafazariin fa'aatti dhufte illee qalta. Gaafa rakkoon qabsu. Beekamaadha kanaafuu alatti nu dhaynu numatti qaluu wayya ji'a shashamii jechuun asitti dhufnu kanullee achi akka isaanummaan nu qalaalaniif achi siina. Achuma dhaqaa walla yoo achi siite. Achuma gallaa hin dhaynu. Gallee ittuma qaloofna mana xiqqishuu addaan fagaanne ittuma dhaqaa walla gaafa haaruu qalanii. Akka isaan immoo rakkootti jiru roobelee taa'uu dandeenya. Akkasi baay'ee tole absarsu rakkoon qabuti. Du'aa yoo godhame wal fuudhuu deemna. Aniif Muniiraan garuu sharti jira osoo waliin fuudhin dura. Maaliin sharti? An dirqama dhalaa takkaan yookaan dubartii takkaan gadi hin taa'an. Yoo ati tokko si fuudhee memma yoo sumayyaanis deebite ni deebisa. Yoo deebuus baatte sadi fuudhata biraan. Haaraan Sayidoon hin barbaadu. An dirqama sanyii hedduu fedha. Zariin hedduu fedha. Si galee miti zariin teenna akka badduun fedhu lafarraa haa baay'attuu fedha. Haaraan hin barbaadu kaa amma isaanuun fedhu kaa Sayidoo. Masaanuu. Haaraan jaalladhu amma isaanuu. Dhiissuun suuta barattaati. Ati Arsenaal Masaanuun jaallataati maaliif jibbite? Ani Arsenaalii ammaati malee ka duraanii miti. Maali garaagarummaan Arsenaali maal? Ka duraanii ammootuyyuu hin jaallataa yoo irra fuudhanillee ishii sirratti fuudhee galan ishii majaan ka amma ammoo hin jaallatu. Ishii masantu bareeda. Ishii miti. Ishii bal'aa akkasii jettee maali? Masaanuu tanaaf wal jaallatti jedhaniimi. Hunda isii garagaratti osoo gaafatanii takkittiin ta wal jaallattu hin jirtu. Amma ishii jaarsa jabeessanii jaallatan. Jaarsa jidduu lamaanitti ni jiraata ni rakkatas. Ofii wal jaalatu babaatti malee jaarsa seeraan jaallatan. Wallahi nama hafuraa ta'e. Sayidoon hin fadhuun Masaanuun fadhu. Hin feeta. Fadhu dhiiska. Taa hin feeta. Hin fadhuun. Masaanuun. Ani immoo ani jaartii si ajaa'ibsatte jaartii lammataa yookaan sadaffaa ta'an barbaadu akka. Oke naa ta dhumaa na godhittaa wara. Ta dhumaatam fuudhee gaa tokko harba isaanuma sunis. Hin fedhu kaani. Ayyee gaataa ogeeshii takkasii ayyama. Takkitti. Sanuu erga dahee booda. Takkitti qofa. Dahee geessee si fayyama. Takkitti. Takkitti hayyamna maaltu barbaachisa? Itti aantu moo takkitti itti aantu santu na hayyama. Maaliif ana dura fuutemi? Beeke ati hayyamteemi? Mucayyoo sana ati na hayyamsan gaafa sadaffaa fuudhuu barbaadu sin gaafadhu. An bakka alli xagaafsan. Gaafa sin gaafadhu mucayyoo san gaafadha talamataa san. Bismillah wallahi sai. Guyyaa san isi gaafadha isitu hayyame waan si galchu. Ati yoo fuudhu kana dhiiftee hoo? Ati fuudhuun dirqama. Ilmaan hedduu. Awwaan hunda siita. Ilmaan hedduu ani ilmaan 40-50. Chaayina fa'aa deemee akka jarri hedduu dhaltu sani dhalaka. Hin ta'u. Hin barbaadu. Forjii keessanii. Killee forjii sin dhaqan. Akkasiiti. Waa hundaafuu shartii kana yoo fuudhii si hayyama keessaate rakkoon qabu. Takkitti qofa si hayyama. Wal fuunaa. Akka irratti daawwattoota keenya anii fi Roozan yookaan Muniiran wal fuuneetiin fixannee isinitti as baanee dhufne moo ganaa fixachuu deemna kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti yoo wal fuunee xumurannee as dachaanee dhufne moo gana wal fuudhu yaada qabna moo wal fuudhuuf mari'achuu jirra kan jedhu viidiyoo itti aanu irratti isinii kan himnu ta'e jechuudha. Iccitii kanallee baasuun barbaanne garuu yaa'u beezan fa'aallee irraa gadaa ta'anii fi gattaa oolchanii akkasina rakkisaana cinqaa waan jiraniif rakkoo adda addaa waan uumaa jiraniif jechuudha. Sansaniif dubartoonni akka beezallee hedduutu jira jechuudha. Na fuudhii anas wajjin jiraata maali jedhanii na cinqanii mana jala deemanii tuun nyaatatti waa godhaa fiddii tuun maal godhaa deemti. Miidiyaa irratti illee hin beekne hedduu jira jechuudha. Anaa jaartii fuudhee miidiyaa irratti of beeksiseef malee jechuun akka ani jaartoleen rakkiste waan beekaniif hundi isaaniitu nuti iyyuu akkuma tireef caccabe itti sana gite nuti iyyuu wanta asii godha maali jedhanii saniif akkasatti waan jiraniif amma isillee jaartiitti jallee ta fuudhu deemullee nama qopheeffadhe qabaa ol isiniif baasaa jedheet dubbadhe waan tureef har'a kun surprise isin jedhee ol baasee jira. Yaada keessan isinis koomentii jalatti nuuf ibsaa isin jedha. Koomentii jalatti waa Roozaa Sa'iidii heeruu mijettamoo hin heeruu mijettamoo wal fuudhattamoo waliin fuudhinattanii koomentii jalatti nu barreessaa. Waan daawwattaniif galatooma isin jenna. Waan biraa waan jettu qabda? Bakka waan jedhu hin jiru. Akkuma inni hamilee keenya eegu bicha barbaada. Waan biraan barbaada. Hamilee miti waan barbaadde si eegaabsu. Bakka galatoomi inshallah hanga viidiyoo biraatiin takka aruuza irratti isin affeerra jedhee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.